Harka fuunee daawwattoota keenyaa qophii xiyyeeffannoo torbaanii qabannee isiniif dhiyaanneerra. Qophiin xiyyeeffannoo torbaanitti si'a tokko aannolee Global Media irraa isin bira kan gahu yoo ta'u, taateewwan torbaanii walitti qabee guduunfee gurra keessaniin gaha. Taateewwan keenya keessatti qabxiiwwan tokko tokko kaafnee laallaa hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa affeeraa kenna. Egaa taateewwan torban kanaa keessaa ijoon waa'ee godaantota gaanfa Afrikaa guyyoota lama dura namooti lakkoofsi isaanii 160tti tilmaamamu galaana diimaa keessatti dhidhimanii lubbuun isaanii dabartee achi buuteen isaaniis dhabame. Rakkoo gabrummaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessa jiruun wal qabatee lammiileen gaanfa Afrikaa yeroo hedduu biyya isaanii irraa gara biyya Arabaatii fi gara biyya Awurooppaa godaanuun waan beekamu. Adeemsuma kanaan lammiileen Afrikaa kara Jibuutiitiin kara biyya Yemen godaanuudhaaf osoo jedhan bidiruu lama yaabbatanii biyya Jibuutii irraa osoo kara Yemen imalaa jiranii dooniin lamaanuu dhidhimtee lubbuun namoota hedduu yoo darbu namooti lama garuu lubbuun bahuu dandahanii jiru. Dhaabbata godaantota addunyaa IOM'tti itti gaafatamaan damee biyya Jibuutii Laalinaa Veersaamiin akka dhaabbata oduu biyya Faransaayif gabaasanitti dooniiwwan lamaan biyya Jibuutii irraa kaatee gara Yemen deemuudhaaf akkuma daqiiqaa 30 deemteen dhidhimte. Namooti doonii san gubbaa turan tilmaaman nama 160 achi keessaa nama 2 lubbuu baraaruu dandeenyeerra. Namoota 160 keessaa namoota 28 reefka isaanii argineerra. Namoota 130 garuu ammallee achi buutee isaanii hin agarre. Dhaabbati godaantota addunyaa dhaabbilee biroo waliin ta'uudhaan reefka isaanii barbaadaa jira jechuun dhaabbata oduu biyya Faransaayif gabaasan. Itti gaafatamaan dhaabbata godaantota addunyaa damee Jibuutii kun itti dabaluudhaan lammiileen gaanfa Afrikaa lakkoofsi isaanii 168 ta'u kuni lammummaan isaanii Itoophiyaa haa ta'u, Somaaliyaa haa ta'u, Eertiraa haa ta'u hanga ammaatitti wanti beeknu tokkollee hin jiru jedhan. Haa ta'uyyuu malee godaantonni kara biyya Jibuutiitiin, kara Somaaleetiin, kara biyya Yemen ce'an eenyu akka ta'an waan nama wal gaafachiisu miti. Lammiilee Somaalee, lammiilee Itoophiyaa fi lammiilee Eertiraati. Keessaahuu saboonni akka warra Tigraay fi sabni akka Oromoo karaa kana deemuudhaan lakkoofsa duraa irratti eeraman. Keessaahuu Oromoon Jimmaa, Oromoon Walloo, Oromoon Arsii, Oromoon Baaleetii fi Oromoon Harargee yeroo hedduu kara Jibuutiitiin gara biyya Yemen, kara Somaalee Bosaasootiin kara biyya Yemen baqachuun isaanii beekamaadha. Maarree muuxannoo arma dura qabnuun wal bira qabnee yoo kalaallu taate godaantoti kunniin irra hedduun isaanii saboota akka Tigraay fi saba Oromoo ta'uun wal nama hin gaafachiisu. Godaantonni kunniin biyya isaanii keessa jiraachuu wabii dhabanii biyya isaaniirraa godaanan. Kun sababa gabrummaatiif, kun sababa dinagdeetiif gara biyya Yemen irraa immoo kara Suudii osoo deemuudhaaf deeman abdii guddaa, hawwii guddaa osoo qaban galaana keessatti dhidhimanii hafan. Waggoottan 150 darban biyyi Itoophiyaa sun uummata Oromoo guyya tokko akka lammii biyya saniitti ilaaltee hin beektu. Ar'as ilaalaa jirti hin fakkaattu. Haa ta'uyyuu malee jijjiiramni tokko tokko hin jira. Jijjiiramni amma dhufaa jiru kuni baqattummaa ilmaan Oromoo ammas dhaabaa hin jiru. Ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'an ar'an tanas kara Jibuutiitiin, kara Somaaleetiin biyya isaanii irraa baqataa jiran. Mootummaan rakkoo siyaasa walxaxaa dinagdee irratti wantoota garaagaraa irratti xiyyeeffamee ummati Oromoo biyya san keessa jiraachuudhaaf wabii dhabe kana sirreessuun dirqama. Egaa
obboleeyyan keenya kan karaa Jibuutiitiin karaa Somaaleetiin gara biyyoota garaagaraa baqatanii galaanaan nyaataman kan eenyummaan isaanii hin beekamin kan kaayyoo guddaa qabanii jireenya kiyya jijjiira biyya kiyya jijjiira maatii kiyya jijjiira jedhanii baqatan galaanaan nyaatamanii yoo achi buuteen isaanii dhabamu hedduu namatti dhagama hunda caalaa cinqama dararaa maatiin isaanii ilma isaanii eessa akka bu'e osoo hin argin du'anii osoo hin awwaalatin jiranii jiraa isaa osoo hin beekin bara baraan gadadoo argan hedduu nama gaddisiisa ergaa ka qophiin waa'ee godaantota irratti qabanne kanuma godaantota kennaa kan baharaan dhiman labbiin lubbuu isaanii jannata keessa nuuf haa kaa'u jecha firaa fiixaa isaaniitii obsa akka kennu hawwina. waggaa tokkoof baatii lama dura mootummaa Saudi Arabiyaatiin kan hidhaman dureessi biyya keenyaa Sheek Muhammad Ali Alamuddin mana hidhaatii gallakkifamuunis dhageettii torbaan kanaati. Sheek Muhammad Ali Alamuddin akkamitti mana hidhaatii bahan mallaqa guddaa mootummaaf kaffalanii bahammoo akkamitti bahan wanti jedhamu hanga ammaattis haa beekamuyyuu baatu malee Sheek Ali Alamuddin bara 2017 keessa dureessa guddaa addunyaa kanaa turan dinagdeen isaaniis gara biliyeena 10tti tilmaamama innis doolaaraani garuu amma dinagdeen isaanii biliyeena doolaara biliyeena 1.2tti tilmaamama. Dinagdeen isaanii kun waggaa tokko keessatti akkamitti gabbu'e waan jedhu ammaas hin beekamne haa ta'uyyuu malee dureeyyiin mootummaa Saudi Arabiyaatiin malaammaltummaadhaan shakkamanii hidhaman hundi isaanii mallaqa guddaa mootummaa Saudi Arabiyaatiif kaffalanii akka bahan ni himama haa ta'uyyuu malee ragaan qabatamaa hin jiru. Egaa ka Sheek Muhammad Ali Alamuddin mana hidhaatii bahanii amma gara biyyaatti deebi'uu hedan oduun jettus jirti garuu mootummaan Saudii dureeyyota yeroo darbe Sheek Ali Alamuddin faa waliin hidhesan erga mana hidhaatii bahanillee akka biyya Saudi Arabiyaa keessaa gara biyya biraa hin deemne dhorkuun ni yaadatama. Sheek Ali Alamuddinis dureeyyota sanniin alatti carraan addaa kennameefi gara biyya Itoophiyaa akka deebi'amu waan hayyamamuuf nutti hin fakkaatu jechuudhaan namoonni shakkii keessa isaanii jiru dubbatu. Sheek Ali Alamuddin waggaa tokko dura kaapitaalli isaanii doolaara biliyeena 10tti kan lakkaa'amu amma doolaara biliyeena 1.2tti gadi bu'ee jira. Sababa guddaan shakkiin guddaan jiru Sheek Ali Alamuddin mallaqa guddaa mootummaa Saudi Arabiyaatiif kaffalanii akka hidhaa gadi lakkifamanitti laalama. Kana chirraafe doolaara biliyeena 2 ol biyya Itoophiyaa keessatti invest godhee kan dalagaa ture Sheek Muhammad Ali Alamuddin erga waggootan 3 darban qabsoon fincila diddaa gabrummaa biyya keenya keessatti gaggeeffamaa tureen qabeenyi isaa hedduun manca'uun beekamaadha. Sababaan qabeenyi isaa manca'eef Sheek Ali Alamuddin kan inni waggoota muraasa keessatti duroomuu danda'een warra biyya bulchan waliin hidhata waan qabuuf qabsoon waggoota 2-3 darbanii warroota biyya bulchan warra TPLF irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef Sheek Ali Alamuddinis harka bitaa TPLF jedhameeti qabeenyi isaa irratti kan xiyyeeffatame keessumaayyuu kan inni irratti invest godheetiin dalagaa ture albuunni laga dambii harka ugguramuudhaan kaampaaniiwwan Medrook hedduunis barbadaa'uudhaan qabeenyi isaa jalaa gadi bu'e. Kana kanaan walitti dabalamee qabeenyi Ali Alamuddin kan waggaa tokko dura doolaara biliyeena 10tti tilmaamame amma gara doolaara biliyeena 1tti gadi bu'ee jira. Kanumaan wal qabatee dhimmi Sheek Ali Alamuddin wal falmisiisaa jira keessaa'uu hayyoota gurguddoo jidduutti hayyoonni gariin Sheek Ali Alamuddin
Alamuddin warra kaleessa TPLF wajjin ummata keenya saamaa turan waan ta'eef akkuma biyyatti deebi'een mootummaan hidhaatti ol galchuu qabaa jedhan. Namoonni gariin immoo Sheek Alii Alamuddin waan inni nu miidhe caala waan inni nu fayyadetu caala jechuudhaan yeroo wal morman agarra. Keessumaayyuu warri Habashaa Sheek Alii Alamuddin mana hidhaatii bahuudhaan gammachuu isaanii ibsataa jiran yeroo isaan gara biyyaatti deebi'anii simannaa ho'aa taasisuudhaaf akka jedhan qophiiwwan jirurraa agarree jirra. Garuu mootummaan Saudi Arabiyaa Sheek Alii Alamuddin yeroo gabaabaa keessatti biyya Saudi Arabiyaa irraa gara Itoophiyaa akka dhufu hin ayyamaafin gaaffiidha. Wanti beekame hin jiru. Akkuma dureeyyota kaaniitti biyya keessaa bahu uggurriin waan irra kaahamu nutti fakkaata jedhan namooti hedduun. Yaanni biraa ka jiru mootum Sheek Alii Alamuddin mana hidhaa Saudi Arabiyaati akka bahu shoora ol aanaa kan taphate muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed mootii biyya Saudi Arabiyaa wajjin yeroo wal mari'atan Sheek Alii Alamuddin nama gaarii, nama rakkataa gargaaru, nama jijjiirama biyya keenyaatiif gahee guddaa akka qabu isa hidhuun biyya keenya Itoophiyaaf miidhaa guddaa akka tahe itti himuudhaan kadhatee gadi lakkisiise. Egaa ka namooti hedduun Alii Alamuddin gara biyyaa yoo deebi'e Dr. Abiy hidhuu qabaa ijjannoo jedhu qaban. Ijjannoo isaanis ibsataa jiran. Gaafiin jirtu Dr. Abiy Alii Alamuddin hidhaa Saudi Arabiyaa keessaa baasee hidhaa Itoophiyaa galchaan shakkii guddaadha. Dhageettiin torbaanii inni biraan mootuu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Takkaalaa Uumaa Bantii irratti duula Habashootaan banameedha. Injiinar Takkaalaa Uumaa Bantii erga kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'e baatii 7-8 reef guuta. Injiinar Takkaalaa Uumaan erga kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'e waa hedduu jijjiiree jira. Wanti inni jijjiire kun uummata Itoophiyaatiifis ta'ee jiraattota magaalaa Finfinneetiif abdii guddaa horee jira. Gaafii abbaa biyyummaa magaalaa Finfinnee Oromoon irraa qabu deebisuufis kallattiin kaa'ame. Warra abbaa biyyummaa Finfinnee kan Oromoo tahuu mormanitti gaafii hedduu kaasee jira. Namooti Finfinneen tan Oromootii mitii Finfinneen tawarra Finfinnee keessa jiraatuuti. Oromoon Finfinnee irraa homaa hin qabu. Finfinneen handhuura saba Amaaraati dur bararaa jechuun beekamte jedhanii olola garagaraa warri oofaa turan ammas duula hammana hin jedhamne bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Takkaalaa Uumarratti gaggeessaa jiran. Keessumaayyuu waa'ee mana jireenya isaatiin wal qabatee duula guddaa irratti gaggeessaa jiran. Namni godoo xiqqoo keessatti guddate akkamitti ji'aan qarshii 100 fi 40 kaffalee jiraata. Kuni dhiiga uummata xuuxudha jechuudhaan duula irratti gaggeessan. Namni guddaan kantiibaa magaalaa Finfinnee keessa magaalaa Finfinnee ta'e mana akkamii keessa haagaluu barbaadaniit akkas jedhan. Kun jibba uummata Oromoo irraa qaban ifaatti agarsiisaa jiran. Keessumaayyuu paartiiwwan Habashaa warri akka Amaaraa Biheeraawii Niqnaaqee Itoophiyaa Naashinaal paartiin Gimboot Sabaat faa adda addummaa siyaasa jidduu isaanii jiru irratti yeroo wal morman waan kaayyoo garagaraa qaban haa fakkaatuyyuu malee kaayyoon isaan qabeenya Oromoo biyya Oromoo magaalaa Finfinnee saamuu irratti qaban wal fakkaataadha. Paartileen warra Habashaa warri akka Gimboot Sabaat Itoophiyaa Naashinaal paartii fi Amaaraa Biheeraawii Niqnaaqee abinfaa yeroo jidduu isaaniitti wal morman akka diinaa fakkaatu. Garuu hundi isaanii kaayyoon isaanii tokko. Kaayyoon isaanii ol aantummaa Habashaa saboota biyya san keessa jiran irratti fe'uudha. Duulli amma Takkaalaa Uumaa irratti gaggeeffamaa tures isa kana. Takkaalaa Uumaa ilma Oromooti. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Ilmi Oromoo magaalaa handhuura Oromiyaa taate bulchuun maal rakkoo qaba? Kun waan hedduu nama gaddisiisuu fi waan hedduus nama dinqisiisu. Imaammanni bulchiinsi magaalaa Finfinnee Takkaalaa Uumaa qabatee deemu imaammata saboota cunqurfamoo fi warra amma dura uummatas cunqursaa ture walqixxummaadhaan jiraachisu waan ta'eef namoonni hedduun gama Takkaalaa Uumaa goranii
takkaalaa wajji yoo dhaabbatan namooti hedduun immootu takkaala irratti duula banaa jiran. Kunis dhageettii torban kanaati. Eegaa ka daawwattoota keenya dhageettiin torban kanaa kanuma dhageettii torbaan dhufuutiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Sandura ogunda dibia ijuman se arbu yomi daraba sinin demaya manguton irgada ya da khena himi sinin mariha jiru to sadada yoni nan sidabe jalala jollo baja mango to erkado didan yarar fanna fuduna badada ajina qot bariqadatna libu jalala san darra wali bana ya dawali galle jalala soranna adawi jalala enya garagurna asida jalala enya garagurna si falilta amma maduftan lanna hafta jalalati namni narrabe wanna garsiisa ikubana karayoti si falilta amma maduftan lanna hafta jalalati namni narrabe wanna garsiisa ikubana finama gadina lalte wal jalachun hamni nyami lamikindi hawa adami ashitai ina babicho ati sila durma gute nakhtume simbarsi fata jalumani sio sijirate maratun do tanjalalati ambiti ma kubanalati maradule ani amamiti yafu mansida benatati najalate nandabdu yomu ubadume angoja kheti sibabu chun sodate male tidarami dame dugati ya goita jalala umte jalala denya mo fesini wala bantanu na jalento wal jalani radumani naduraya tawinjalaqo nasi wali kumerabini lameni tan ni kadabe bukti sunkan tahunamni sadi jalala na marajidi maluman na tuite makana na gote adi jalala na marajidi
maalumaan na tuyte akkana na goote.